carraa sii kennaa. Mee haalli nageenyaa naannoo ati jirtu akkasumas Oromiyaa fi guutuu biyyattiitti quba qabdu maal fakkaata? Hayyee ulfaadhu Biigoo. Haalli Oromiyaan fi naannoon ani jiru waggoota torban kana keessatti keessa jirtuu fi ammallee keessa jirtu haala sukkanneessaa fi haala jibbisiisaa kan seenaa hin taane seenaa durillee kan hin jirre yeroo ammaa kana keessummeessa jirra jechuudha. Oromiyaa yeroo ammaa kanatti akka Oromoon gosaa fi saba biraatiin wal lollee taateewwan kun waggoota torban kana keessatti kan itti yaadamee akka gosaan itnikoo waar jedhanii gosaan wal lolanillee waan yeroo ammaa kan ta'aa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf gama Salaalee yoo fudhanne kallattii darraa akka saba Amaaraatiin wal lolanii sabni Oromoo wal lolee wal nyaatuuf kan yeroo ammaa kan hojjetamaa jirudha. Kana qofaa miti haalli nageenyaa kutaa Oromiyaa bakka adda addaattu kan ta'aa jiru. Fakkeenyaaf Wallagga yoo fudhanne Wallagga Hordofuu Duruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa yoo fudhanne yeroo ammaa baroota darban keessa akka saba Amaaraatiin walitti bu'an hojjetamaa ture jechuudha. Kallattii Harargee fi Arsii yoo fudhanne Harargeen Sumaaleedhaan akka walitti bu'ee uummanni sun wal nyaatu kan yeroo ammaa kanatti akka wal nyaatan saba biraatiin akka wal lolan kan hojjetamaa jiru. Yeroo amma dhihoo kallattii Booranaa Sumaaleen fi Booranni wal lolee gidduu keessatti summii hawaasni ollaan akka waliin hin jiraanne sabni Oromootii fi sabni biraa akka waliin hin jiraanne kan godhamaa jirudha. Kana qofaa miti yeroo amma dhihoo Sidaamaa fi Arsiin illee kan akka wal lolaniif kan godhame Oromoo jibbisiisuudhaaf inni tokko. Oromoon akka jibbamuuf lammaffaa taateen kun akka sabni Oromootii fi saboonni biraa Oromoo jibbanii boruufiftaan akka kaanitti cabsanii Oromoo kana gabrummaa jala buusu. Akeekni isaa. Kun kan ta'aa jiru sirna amma jiru kana saba biraatii fi saba Oromoo kana ittiin akka wal jibbaniif kan godhu. Kanaaf yeroo dheeraa itti Oromoon akka deebi'ee hin kaanetti ittiin cabsanii wixinanii hojiitti jiru. Fakkeenyaaf gama Walloos yoo fudhanne saba Amaaraatii fi Walloo akka wal lolus kan hojiirra jiru jechuudha yeroo ammaatti. Haalli nageenyaa bakka garaagaraatti Oromiyaa kutaa kamiittu Oromoo akka du'u, Oromoon akka cabu, Oromoon saba kamiinuu akka wal jibbee ta'a. Kanaaf kan karoorfamee jiru haala kana fakkaata haalli nageenya naannoon jiruu fi kutaan Oromiyaa kamiiyyuu keessatti haateewwan akkanaatu jira jechuudha. Tole boona galatoomii sirnaan haala nageenyaa iddoo ati jirtuu fi kutaalee Oromiyaa biraa keessa jiranis tuquudhaaf yaalteetta. Mee badhaasa haalamma itti boonaan haala nageenyaa Salaalee keessa jiruu fi guutuu Oromiyaa akkasumas Oromiyaan naannolee daangaa isiirra jirtu wajjin itti jirtu ibsee jira. Mee achirratti ati akka nama isaan irraa akka nama biyya keessa taa'ee haalota jiru ijaan argaa jiranitti odeeffataa jirra. Atillee yeroo biyya turteetti ammallee akka gaazexeessummaa keetitti wantoota dhageesserraa yaada kan kee akka nuuf kaaftu barbaanna. Mee maali haalli amma itti Oromiyaan karaa nageenyaatiin diinagdee fi hawaasummaan itti jirtu? Maal quba qabda? Horee bule gaaffii kana silaa osoo neetworkiin gaarii ta'ee ijoolleen biyya keessaa deebisanii akka malee bareeda. Anilleen halkaniif guyyaa keessattuu waggaa 3 dabarte kana biyyaa hordofaa jira waan taateef iyyuu deebisuu sirriitti hin danda'a. Ila akkam jedhee
haa ibsuuti. Golaa fi godinaalee Oromiyaa keessa haalli jiru hundi isaatuuyyuu hammaataadha. Speesifikaalii ammoo waan dhimma Gujii irratti dhimmee waggaa 3 dabarte kana haga danda'e hundaayyuu silaaftuu ivantii hundaayyuu walii gahuu hin danda'amu barreessaa ture. Kama naannoo itti dhimmee barreessaa ture san qofennaas itti hime Gujiin jalqaba jaarraa 19ffaa dhuma jaarraa 18ffaa yookaan 19 duwwaa irraa jalqabeetini ka mootummaa Itoophiyaa jalatti kufeetiin jedhe kana jechuun waggaa gara 125 geennee jirra. Dhugaa siin jedha seenaa waggaa 125 keessatti Minilik ka dhufe Minilikitti aansee ammoo ka Haayila Sillaaseen dhufe achiin dugda duubatti ammoo ka Dargiin dhufeetiin jedhe wayyaane achiin duuba hagas. Ida'ami yakki jarri sun Gujiirra raawwatte yakka mootummaan badhaadhinnaa Abiy Gujiirra raawwate waliin fakkaatu. Isaa kana daba jedhiisatti hin jiru, cubbuu jedhiisatti hin jiru. Ani nama aadaa fi amantaa qabu. Sababa kamiinuyyuu waan ta'e tokko lafaa ka'ee bifa saniin konkuluud godhiisan danda'u. Jaarolee Gujii waliin, dargaggeessa Gujii waliin, hayyuu Gujii waliin, buleessa Gujii waliin, gadaa fi yuuba Gujii waliin duudii mari'anneetiin yakki waggaa 115 ol nurra dhaqqabe. Waggaa 120 walta deebi'ee nurra dhaqqabe sunini yakka gadaa takkatti waggaan 8 gadaa takkatti waan ta'eefi gadaa tokkocha Dr. Abiy kana nurra dhaqqabee waliin fakkaatu. Namni kun yoomiyyuu caalaa salphate gama diinagdeetiin ta'e jedhamee jireenyi isaa akka diigamu godhame gama hawaasummaatiin wal qunnamtiin inni gosoota ollaa waliin qabu fakkeenyaaf akka nama Booranaa kan waliin ta'aniitiin daangaa ittisaa turan waggaa 100 dabartee oliif kakkanaa kun duudiin kaanii fi kaanii waan biraa jedhanii kanaanis waan biraa jedhanii gosa san lamaa wal dhabsiisanii daangaan Oromiyaa akka gama kibbaa jiru akka ittisa dhabu godhanii gama diinagdeetiin nama kana saamanii dhiibbaaf dhiittaan mirga namaa ka ilmi namaa takkuma seenaa keessa dhageen beenne uummata keenyarra raawwatanii saamanii alalanii eeyyama akka albuudaa akka warqee akka maanii kana dhiisiitini maansa isaan ashawaa afaan Amaariffaatiin jennu duudii ijoolleen ganda namoota muraasa kafii barbaadanii callaa akkasiin qabattu godhuu danda'amee jira. Haalli kun Wallagga keessa sanuma, haalli kun Arsii keessallee sanuma, haalli kun Harargee keessallee sanuma. Guutuu biyya ennaa laalleetiin jenne kaan Tigraay nagayaan qabdu, Amaartii nagayaan qabdu, Oromoon nagayaan qabu. Kana jechuun namni kun sadii yennaa walta deebi'eetiin jedhe uummata Itoophiyaa parsantii 75 ol yookaan raaflii gara parsantii 80 gahaa jechaadha. Walumaa galatti parsantiin 80 biyyattii nagayaan qabdu jechaadha akka walii galaatiitti. San qofaa miti daddi tun dheeraa gara aangoo dhufteetiin jettu bara 2017 ka Oromoon qabsoo 2014 15 kaaniin uyyuu itti hirmaadhee sababa san biyyaa baay'eetiin jedhe kaan sababii Oromoon morma fiitti cite sababii Oromoon ijoolleen 5,000 ol dhumattee onnee jettee fi wanni gaafa san jedhame tokkochillee hin galman geenne. Achi keessa gaaffii maaster pilaanii yookaan gaaffiin Finfinnee isa jalqabaa turte. Finfinnee akkasiin abbaa horattu magaala guddoo Oromiyaati kana kan haa ta'eetuuti jedhameeti wanni jedhe. Afaan Oromoo afaan hojii haa ta'uuti jedhameeti wanni jedhe. Sun hundinuu tokkochisaalleen hojiirra ooluu hin dandeenye. Lafa ijoolleen Oromoo callaan aangoo jirtu duudii ennaa takkana laalteetiin jettu kaan fudhatte fakkaattutti haga ammaa Finfinneen magaala abbaa qabdu miti. Finfinnee magaala Oromoo godhiisa magaala Oromiyaa godhiisi hin danda'amne. Afaan Oromoo afaan hojii godhiisa hin danda'amne. Dr. Abiy maaliif kanan godhii yennaa jettuun kaan afaan Oromoo afaan Sumaalee afaan Tigree afaan maalii kun duudiin afaan hojii haa ta'uuti biyya Kanadaan keessa jiraatu kana keessatti afaan hojii jechuun Ingiliffaa Faransaayiffa kana jechuun yennaa mana yaalaa deemte yennaa reestooraantii nyaataaf deemteetiin jette yennaa roopilaa keessa seentee tiraanspoorteeshin garaagaraa fayyadamtu wal qixxee nyaatarratti qorsarratti waan hundarratti iyyuu fayyadamtaa jecha barreessitaa jecha afaan hojii jechuun afaan wal qixxee namni tokko yennaa saniin tajaajila hin argatini seeraanii mirgisaa eegamuu danda'u yakka jechaadha. Malee afaan afaaf sabaaf sallammii hundaayyuu bakka tokko wanni kaan jedhu miti. Oromoo moof godhiisaaf jedheeti wanni kaan jedhe. Walumaa galatti uummatni biyyattii nagaa dhabe gama dinagdeetiin diigame hawaasummaan tokkummaa sooshaal faayibiranii inni tanaan qabu duudiin diigame Itoophiyaan seenaa ifii keessatti kufaatii yoomiyyuu dhagartee hin beenne mootummaa kana jala kufte. Salphina takka salphattee hin beenne Oromiyaan salphatte. Uummati keenya salphate. Egar deebi'a.